Hooggantoota Afrikaa aangoo irra yeroo dheeraaf turan tokkoffaarraa hanga Jaaffaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa isiniin jenna. Jaaffaarratti kan argamu Pool Kaagamee jedhama. Pireezidaantii Rwaandaa aangoo irra waggaa 25 turaa jira. Duguuggaa sanyii bara 1994 booda waraanni isaanii Paatrik Korontii aangoo qabatee as biyyattii bulchaa jira. Waxabajjii bara 1994tti pireezidaantii itti aanaa fi ministeera ittisaa ta'uun waadaa galan. Garuu kun Rwaandaa keessatti aangoo isa olaanaa ta'uutu amanama. Erga bara 2000 filannoo hunda injifatan. Filannoodhuma bara 2017 90% argachuudhaan mo'ata. Kanneen biyyattiin ala jiran hedduun isaanii filannoon kun haqa qabeessaa miti jechuun qeeqan. Akkasumas filannoo bara 2024 irratti hirmaatanii 90% mo'atan. Pireezidaantii Rwaandaa ta'uudhaan yeroo sadaffaaf itti fufan. Naffaarratti kan argamu Ismaa'eel Umar Geellee jedhama. Asuma biyya ollaa keenya Jabuuti. Aangoo irra waggaa 26 turaa jiru. Bara 1999tti aangootti dhufa. Irra deebiidhaan filannoowwan bara 2005 bara 2011 fi bara 2016 fi bara 2021 injifachuudhaan pireezidaantii ta'uun filatama. Filannoon kunneen paartilee mormitoota burjaaja'eer jechuun osoo irratti hin hirmaatin hafanii bara 1968 tajaajila tikaa keessa seenuudhaan adeemsa suuta guddachuudhaan bara 1977 irraa itti gaafatamaa nageenya biyyattii ta'uun tajaajila eegale. Afrikaa keessaa kan aangoo irra waggaa dheeraaf turan keessaa kan afuraffaarratti argamu Isaayyaas Afwerqii. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Eertiraan bara 1993tti erga Itoophiyaa irraa walaboomtee kaasee bulchaa jira. Paartiin isaanii PFD'n paartii siyaasaa biyyattii keessatti isa qofaati. Filannoon pireezidaantii bara 1997tti karoorfamee ture osoo hin gaggeeffamin haqame. Heerri biyyattiis barumsaan gaggeesse osoo hojiirra hin. Pireezidaantota Afrikaa aangoo yeroo dheeraaf turan keessaa sadaffaarratti kan argamu Yoorii Museveenii jedhama. Pireezidaantii Ugaandaa aangoo irra waggaa 39 turaa jiru. Bara 1986tti aangoo fudhachuudhaan hanga ammaa biyyattii bulchaa jiru. Filannoowwan fulbana bara 2021 parsantii 58 argachuudhaan injifatan. Waraana siviilii waggoottan booda biyyattii tasgabbii fi dagaagina dinagdee fidan jedhamuun leellifamaa jira. Garuu bulchiinsi isaanii dimokiraatik ribaa Koongoo weeraruu fi lola naannoo Great Lakes keessatti qooda fudhachuun qeeqamaa jira. Lamaffaarratti kan argamu Tewoodoroo Obiyaangii jedhama. Biyyi Ikwaateraal Giinii aangoo irra waggaa 47 bulchaa jira. Gaggeessaa Afrikaa yeroo dheeraaf bulchaa jiran kun waggaa 47 aangoo irra jira. Bara 1979tti aangoo fudhatan. Bulchiinsa isaan dura turan Firaansiskoo Duutii irratti muramnaan ajjeefaman. Dhorkaalee Firaansiskoon ka'an kanneen akka dhorkaalee Bataskaana Kaatolikii irra turan garii kaasan ammoo to'annoo guutuudhaan itti fufsiisuudhaan ilma isaanii pireezidaantii. Afuraffaarratti kan argamu maqaan isaanii Pool Biyyaa jedhama. Biyya Kaameruun aangoo irra waggaa 50 bulchaa jiru. Erga bara 1975 aangoo irra jira. Paarlaamaan sirreeffama falmisiisaa bara 2008 dabarsee kunis irra deebiidhaan akka dorgomu harmasaaqe. Filannoowwan bara 2011 fi bara 2018 dogoggoraan guutamaniin barcumarra turanii jira. Manguddoon ganna 90 kun waan hunda keessa sababa hin gallee pireezidaantii hin jirre jedhamuun maqaa mogga'e.